Jechoota beektotaa. Albert Einstein beekaa fiiziksii biyya Jarmanii. Jireenya kee keessatti wantoota 5 icciitiidhaan qabadhu. Namni kamiyyuu icciitii dhuunfaasaa kan nama kamittiyyuu hin mul'isne qaba. Beekumsa qabnurraa wantoota muraasa namootaaf yeroo qoodnu onneen keenya ni gammada, akkasuma namootattis ni dhiyaanna. Garuu wantootni nuti irraanfanneellee namootaaf qooduu hin qabne jiru. Tokkoffaan icciitii milkaa'ina keetii. Icciitii milkaa'ina keetii yoo namootatti odeessite isaan deebi'anii isuma hojjechuu barbaadu. Yoo ittiin milkaa'uu dadhaban karaa dogoggoraa irra nu buusa jechuun deebi'anii si hadheessu. Kanaafuu karaa milkaa'ina keetii icciitiin qabadhu. Lammaffaan rakkina kee eenyumattuu hin odeessin. Rakkoo keenya namootatti odeeffachuun akka gad aantummaan nutti dhaga'amu gochuudhaan rakkoo keessaa bahuun caala rakkinichi akka nutti dabalaa deemu godha. Dhugaan jiru kana namootni dhibbeentaan 70 rakkachuu keetti ni gammadu. Dhibbeentaan 10 garuu siif gaddu. Kanaafuu rakkoo kee ifa baasuun dura irra deddeebi'i yaadi. Sadaffaan mul'ata kee eenyumattiyyuu hin odeessin. Mul'ataa fi galma jireenya keetiif ta'u qopheessitee qabda taanaan icciitii qabadhu. Baaftee odeessita taanaan ilaalchaaf kaayyoo keerraa kaachuu dandeessa. Akkasuma bu'aa dhabeessas taata. Yeroo hundumaa kan ati yaadachuu qabdu gorsii fi yaadni namootarraa nuti argannu wal fakkaataa miti. Sababni isaa namni kamiyyuu ilaalcha mataasaa qaba. Arfaffaan ga'umsa hammam akka qabdu eenyumattiyyuu hin odeessin. Maddi galii keetii argannoo ati argatte fi kan namootni biroo bira ga'uu hin dandeenye irratti hundaa'a waan ta'eef. Shanaffaan rakkoo maatii kee gidduu jiru eenyumattiyyuu hin odeessin. Maatiin rakkoo hin qabne tasumaa hin jiru. Maatiin tokko rakkoo guddaa yoo qabaate kaan immoo xiqqoo qaba. Kanaafuu rakkoo walii walitti odeessuun furmaata hin ta'u. Rakkoo maatii alatti baasuun rakkicha babal'isuu malee furmaata waan hin taaneef rakkicha maatii kee waliin haasa'uun furi. Viidiyoo kana ni jaallattu jedheen amana. Yoo jaallattan subscribe, like, share godhaa. Kaayyoon weebsaayitii kana dhalootaaf mul'ata walitti fiduu waan ta'eef na hordofaa. Dhaloonni akkamittiin teekinooloojii wajjin akka deemuu fi akkamitti fayyadamaa akka ta'u barumsa isin fayyadu qabadhee waanan dhufuuf wal biraan ga'aa. Waan ilaaltaniif galatoomaa. Ifaadhaan sagantaan kan keenya akaan guutamti lafti keenya abjuutti naftuun abjuun keenya dhaloota haaraa gurmeessine wangeelaan qaroo bulleessine addunyaaf raabsina geessine lafarratti dhiibbaa gaggeessine foolii addunyaa urgeessine darbina gooftaa waaqessine.